Yuya babaro ashama harkafune kabajamtoota jalatamtoota hordoftoota maddola media kanneen addunyaa kana jirtan bakka jirtanitti nageenyi jaalalli oromummaa fi obbolummaa sinaadha qabsin jenna mariga akkuma beekamu dursi addunyaa kana nageenya waan taateef irra deddeebuudhaan yuya jechuudhaan sagantaa keenya jalqabne kan dhageeffachaa jirtan gama fodda maddola mediaatiin sagantaa qophii addaati qophiin addaa keenya irratti fuulleffatu qophii addaa artii oromoo irratti fuulleffachuudhaan kan isin biraan geenyudha anis qopheessaa sagantichaa gara falmataatiin jechaadha isin wajjin jira fodda ilaalaa jirtan immoo gara maddola media gara YouTube channel keenyaatiif akkasuma gara maddola broadcast gara page keenyaatiin hordofaa jirtani warroonni nu hordofaa jirtan hundi keessanuu galatooma isin jenna warroonni subscribe gootan share gootan like gootan akkasuma arjooma yaada bifa commentiitiin nu arjoomtan hundi keessanuu galatooma ulfaadha isin jedha mariga akkuma beekamu dursi addunyaa kana nageenya waan taateef irra deddeebuudhaan nageenya isin gaafachuudhaan sagantaa keenya jalqabuuf dirqame anis qopheessaa sagantichaa akkuma isinif ibsuuf yaaletti jalqaba Yuya babaro ashama harkafune kabajamtoota jalatamtoota hordoftoota maddola media kanneen addunyaa kana jirtan bakka jirtanitti nageenyi jaalalli oromummaa fi obbolummaa sinaadha qabsin jenna mariga akkuma beekamu dursi addunyaa kana nageenya waan taateef irra deddeebuudhaan yuya jechuudhaan sagantaa keenya jalqabne kan dhageeffachaa jirtan gama fodda maddola mediaatiin sagantaa qophii addaati qophiin addaa keenya irratti fuulleffatu qophii addaa artii oromoo irratti fuulleffachuudhaan kan isin biraan geenyudha anis qopheessaa sagantichaa gara falmataatiin jechaadha isin wajjin jira fodda ilaalaa jirtan immoo gara maddola media gara YouTube channel keenyaatiif akkasuma gara maddola broadcast gara page keenyaatiin hordofaa jirtani warroonni nu hordofaa jirtan hundi keessanuu galatooma isin jenna warroonni subscribe gootan share gootan like gootan akkasuma arjooma yaada bifa commentiitiin nu arjoomtan hundi keessanuu galatooma ulfaadha isin jedha mariga akkuma beekamu dursi addunyaa kana nageenya waan taateef irra deddeebuudhaan nageenya isin gaafachuudhaan sagantaa keenya jalqabuuf dirqame anis qopheessaa sagantichaa akkuma isinif ibsuuf yaaletti jalqaba raachadha gara fodda maddoolaabuutiin falmata roorrooti qophiin keenyaadhaa kan irratti fuulleffatu qophiilee gurguddoo qabxiilee ajaa'ibsiisoo kan ta'an hedduu qabadhee gara fodda maddoolaabuutiin isinif dhiyaadheen jira mariga akkuma beekamu waa'ee artii oromoodhaa yoo dubbanne waa hedduu dubbachuu dandeenya sa'aatii hedduu nutti fudhataa guyyoota hedduu nu fudhachuu danda'a mariga akkuma beekamu sabni tokko oromoo qofa osoo hin taane duudhaa mataa isaa qaba seenaa mataa isaa qaba kan ittiin ibsatu daawwitiin ittiin keessatti saba isaa ittiin madaalee barnootaan siyaasaan dinagdeedhaan kallattiilee kamiitiin jechaadha hawaasa isaa kan ittiin dammaqfatee hawaasa isaa gara kallattii adda addaatti bobbaasu keessa tokko meeshaaleen gurguddoon addunyaa kanarratti artiidha kanaaf gaa waa'ee artiirraa hangan tokko waa dubbachuudhaaf gara foddaa maddoolaabuutiin isin dhufee jira duraan dursee gaafin qabna gaafin kiyya waaldaa maccaa fi tuulamaa bara kam hundeeffame yookaan immoo bara kam bu'uureffame kan jedhu gaafiidha koomentiidhaan jalatti kaa'uudhaan badhaasa addaa ni qabdan irran isinii deebi'a waaldaan maccaa fi tuulamaa bara kam hundeeffame gaafii isee jalqabaati ittaan sudaanis gaafii lammaffaa akkas jedha waaldaan maccaa fi tuulamaa akeekaaf kaayoon isaa yeroo hundeeffame isaa sanitti maal ture kan jedhu gaafiileen lama ittaan sunis gaafiileen adda addaan jiranii warroonni nu daawwachaa jirtan sagantaan tamsaasa kallattii keenya gara foddaa maddoolaa miidiyaatiin kan isin biraan gaa jirudha marigaa qophiin kun qophii ajaa'ibsiisoon khaleessaaf ergad walleeleen ajaa'ibsiisoon haal addaatiin dhufanii jiran inni kun jaalala yeroo jaalalli dhabametti oromoon wal jaalachuu qaba dargaggeessi oromoodhaa jireenya keessa yookaan bultii keessa galuudhaaf duraan dursee jaalalli murteessaadha jaalala dhugaa kiyyoo jaalalaa keessa galchuudhaan kan wallisee dargaggoota hedduu fi shamarran hedduu akkasuma isaan hawwataa fi manguddootallee hedduu kan of jalatti qabate wallee ajaa'ibsiisa biyyuma UK yookaan immoo England irraa wallee ajaa'ibsiisaa akka gadhiisuudhaan beekamu yeroo hedduu artist Shukrii Jamaal wallee jaalalaa wallisuudhaan jaalalli yeroo dhabametti koottaa gara jaalalaa dirree jaalalaatti jechuudhaan wallee ajaa'ibsiisaa walliseera marigaa waa'ee Shukrii Jamaal ittiin deebi itti aansuudhaan
akkuma beekamu biyya keenya keessatti ungura siyaasa adda addaatiin kallattiilee adda addaatiin rakkooleen hedduun jiraachuun isaa waan nama gaafachiisu miti. Kanumaan wal qabachuudhaan artistiin gameessi artistiin Oromoo jabaan yeroo ammaa kanatti biyyuma abbaa isaa keessaa walleelee ajaa'ibsiisoo aadaa duudhaa safuu sabichaa dhaabbachuudhaan wallisuudhaan kan beekamuu fi yeroo hedduu biyyoota alaas deemuudhaan beekamtii guddaa kan horate artist Galaanaa Garoomsaa wallee ajaa'ibsiisoo qabachuudhaan foddaalee adda addaatiin yeroo ammaa kana gama sooshaal miidiyaatiin mul'ataa jira jechuudha. Walleen inni wallise ergaalee asiin duraarraa adda keessaayyuu akkuma argaa turtan yookaan immoo akkuma iskiriinirraa yookaan immoo viidiyoolee adda addaa argaa turtanitti artistiin kun wallee duraanirraa adda. Bosona keessattis wallisee jira, iddoo walliseetti qeerransi jira, iddoo walliseetti allaattiin adda addaa jirti, bosonni jira, akkasuma immoo bineensonni adda addaa jira, allaattiin adda addaa jirti. Maali laata kan jedhus keessaayyuu bakka inni dhaabbatee wallisaa ture tokkotti gamanaan qeerransa jira, gamasiinis waan addaatu jira. Wantoota adda addaatiin kan dabalame keessaayyuu marfama wayii of keessatti kan qabatedha. Akkasuma immoo jidduu irratti yeroo walleen sadarkaa daqiiqaa 3-4 akkas geessu teessoo tokko irratti hawaasni yookaan mootummaan guddoonni deebuudhaan teessoon sunis bifti isaa gurraacha haala addaatiin diizaayinii addaatiin kan tolfamedha. Hiikaa isaa hiikuudhaaf hedduu kan ulfaatu waan taateef waa'ee teessoo sanii dubbachuun nama dhiba. Haga ammaatti hayyoonni Oromoos kallattiilee adda addaatiin hiikni kenname tokko hin jiru. Wallisaan kun keessaayyuu tokkummaa dhabaa keenyatti nu miidhe kan jedhus of keessatti dabarfatee jira. Miidhagina keenyattu isaan miidhe. Miidhagina isheettu isaan miidhe kan jedhus yaada dabarfataan ture jechaadha. Keessaayyuu dachee tufaa muna irra dhaabbachuudhaan qajeelaa dooyyoo irra dhaabbachuudhaan baddaa gubbaa dhaabbateetiin gad ilaalaan ture jechaadha. Viidiyoon akkuma mul'isaa turetti jechaadha. Meegaa akkuma isiniif ibsu yaaletti wallee Galaanaa Garoomsaadha. Tilmaamni keessan maali? Maal dubbate Galaanaa Garoomsaa kan jiru of haa gaafan. Artiin Oromoodha bu'aa bayii adda addaa keessa darbeetiin hadhantan immoo sadarkaa dorgommii gurguddaa keessa galuudhaan Oromoo fi Oromiyaa jiddu galeessa godhachuudhaan saba bal'aa gaanfa Afrikaa bira darbes biyyuma Itoophiyaa kan jedhuufillee ergaalee gurguddoo walleelee dabarsaa jiran keessa walleen afaan Oromoo isa hangafaati. Meegaa itti wallee keenyatti kallattiidhaan isin deebisna kan dhaggeeffachaa jirtan foddaa madda walaabuu miidiyaatiin sagantaa tamsaasa kallattii keessaayyuu waa'ee obboleessa keenya kabajamaaf jaalatamaa artistii Galaanaa Garoomsaa guyyaa kaleessaa fi ergaddaa hawaasni Oromoo kallattiilee adda addaatiin eeggachaa kan turan akkasuma immoo beeksisni gurguddaan feesbuuka namoota dhuunfaan tiktookii imoon kallattii adda addaatiin beeksifamaa ture. Iccitiin guddaan namoonni kallattii adda addaatiin beeksisaniifis wallee isaa osoo hin dhaga'iin wanti beeksisni gurguddaan irratti mul'achaa turee fi artistii kanattu artistii sabaaf dhalate artistii dhugaa Oromootiif kallattiilee adda addaatiin tattaafachaa turee fi tattaafachaa jiru waan taateef uummanni Oromoo kireeditii isaaf qabu gara sooshaal miidiyaatiin mul'iseera jechaadha. Walumaa galatti artistii Galaanaa Garoomsaa gaafilee gurguddoo gaafatee jira. Gaafilee gurguddoo gaafatee jira, ergaalee gurguddoo dabarsee jira. Tokkummaa maal akka ta'e, wal miidhaginni keenya maal akka ta'e, wal wajjin jiraachuun Oromoon kallattii kamiinuu kaabaaf kibbaan bahaaf dhiyaan abbootiin amantaa, abbootiin siyaasaa kallattii kamiinuu yoo waliin jiraanne kanaaf nu jibbanis diinni kanaaf nu jibbaa, kanaaf tokko ta'uu qabna, Oromoo walii galuu qabna. Tarsiimoo siyaasaa keessatti diinagdee keessatti sabni guddaan kun xiqqeeffamuu qabu, jabaachuu qaba, Oromoo wal jabeessaa kan jedhu bifa artiitiin kan dabarse artistii Galaanaa Garoomsaati dhugaa dubbachuudhaaf wallee ajaa'ibsiisaa qabatee foddaadhaan dhufee jira. Marga daawwattoota keenya erga hangana jenneen boodatti mee wallee isaa xiqqoo erga geeffanneen booda walitti deebinaa turtii gaarii ani qopheessaa sagantichaa falmataa rooroo gara madda walaabuu miidiyaatiin akkuma beekamu dhugaa Oromootii fi Oromiyaa jiddu galeessa godhachuudhaan dargaggoota taalentii adda addaa qaban foddaa madda walaabuu miidiyaatiin isin biraan gahaa ture. Meegaa gara wallee Galaanaa Garoomsaattiin isin deebisa turtii gaarii. Duranu wal edanu duranu sababni waa dhaba keenya wal dhaba keenya
Har'eengaa kan nageeffachartan sagantaa tamsaasa kallattii gara madda walaabuu miidiyaatiin kan isin biraan gaa jirudha. Anis qopheessaa sagantichaa falmataa roorroo gara foddaa madda walaabuu miidiyaa gara YouTube chaanaalii keenya akkasumas gara madda walaabuu broadcast gara peejiitiin dhimmoota waloo keenya keessaayyuu dhimmoota tokkummaa keenya irratti Oromoon jaalanne osoo hin taane dirqama wal bira dhaabbanne wal jabeessuun dirqama. Asumaan immoo namoonni kallattiilee adda addaatiin viidiyoolee artistoonni Oromoo itti dadhabanii bu'aa bayii adda addaa keessa darbanii dinagdeedhaan humna isaaniitiin itti dadhabanii aarsaa gurguddaan booda milkaanii miidhagsanii hawaasa biraan gadi ba'an kana fuutanii namoonni daawunlood gochuudhaan daqiiqaa 5 daqiiqaa isaa guutuu fuutaniitiin gadhiistan gara TikTokiitiin argaa jirra, gara Facebookaatiin argamaa jira. Kuni daba seenaa gurguddaa fi aartii Oromoodhaa industirii aartii keessatti saffisaan akka hin guddannee fi hamlee dargaggoota keenyaa yookaan immoo aartistoota keenyaa cabsuu fi laamsessuu waan taateef namoonni gochoota akkasii raawwachaa jirtan kan beektanii fi osoo hin beekne dalagdanis ammaan boodatti gahee jiranatti fakkaata. Gees jira jechuun barbaada. Namoota hedduutu viidiyoo aartist Galaanaa Goromsaa guutummaa isaa viidiyoo gabbuufataniitiin gama sooshaal miidiyaatiin followers xixiqqoof jecha dadhabbii isaanii dhamaatii isaanii gurguddaa itti kafalanii aarsaa gurguddaa dinagdeedhaan dadhabbiidhaan waa hedduutti gatan kana gabbaasaniitiin meeshaalee yookaan immoo sooshaal miidiyaa dhuunfaa isaanii irra kaawwachaa jiranii kuni daba seenaa guddaa waan taateef irraa of eegaa isin jechuun barbaada. Marga akkuma beekamu qabxiin kiyya lammaffaa aartistii gameessa UK biyya UK irraa artistii gameessaaf qabsaa'aa dhugaa kan ta'e artist Shukrii Jamaalis armaan duras walleelee ajaa'ibsiisoo wallisuun isaan ni yaadatama. Keessaayyuu abbaan lafaa dhabee lafa isaa jechuudhaan bara 2015 natti fakkaate yoo dogoggoruun baadhe wallee ajaa'ibsiisoo wallisuudhaan hawaasa Oromoo addunyaa biraan gaheetiin abbaan lafaa dhabee lafa isaa jechuudhaan wallee ajaa'ibsiisaa wallisee ture. Gidduudhaanis keessaayyuu dhimmoota siyaasaatiin wal qabatee tarsiimuu qabsoo Oromoo keessatti jijjiirama bara 2018 keessatti dhiibbaa diyaaspooraan biyyoota adda addaati godhaa ture keessatti adda durummaadhaan biyya UK keessattis dargaggoota Oromoo wajjin waltajjiilee adda addaa irratti dargaggeessa waan gaarii dalagaa turee fi aartii Oromoo keessatti industirii aartii Oromoo keessatti dhimmoota waloo Oromiyaa jiddu galeessa godhachuudhaan dargaggeessa wallisaa turedha. Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti walleelee jaalala hedduu wallisuudhaan dargaggootaa fi shamarran qeerroo fi qarree Oromoo biratti jaalatamaa fi kabajamaa kan ta'e artist Shukrii Jamaal Vision Entertainment kuusaa aartii Oromoodhaa industirii aartii Oromoodhaa saffisaan guddatee dorgommii idil addunyaa keessatti akka galuu fi hojiilee gurguddaa kan dalagaa ture ammas dalagaa jiru. Vision Entertainment irraan deebee galatoomaanii jechuun barbaada. Dargaggeessa gameessa birraa gammadii hojiilee gara aartiin Oromootiin hojjechaa jiru fi ammas hojjetaa jiru fakkeenyummaa gurguddaa kan Oromoo fi Oromiyaaf hodhedha. Keessaayyuu Vision Entertainment hojiilee sabboonummaa Oromootiinis akkasuma aartiin Oromootiinis wal qabatanii hojiilee ajaa'ibsiisoo akka dalagamuuf yeroo jalqabaatiif Oromoon gama sooshaal miidiyaatiin itti milkaa'e keessaa tokko Vision Entertainmentidha. Vision Entertainment hojiilee ajaa'ibsiisoo bosona Oromiyaa keessatti duraaniin yookaan immoo armaan dura gamoo jala deemuudhaan namoonni hedduu wallisaa turan viidiyoolee hedduun gamoo wajjin deemaa turan hadhantan immoo qabeenya Oromiyaa keessatti keessaayyuu bosona Iluu Abbaa Booraa irratti hojiileen dalagamaa turan hawaasa Oromoo birattis miti hawaasa addunyaa biratti akka jaalatamuu fi qabeenyi Oromiyaa gam tokkoon promote gochaa aartii Oromoo jabeeffachaa industirii aartii Oromoo dorgomaa goosaa qabeenya Oromiyaas promote gochaa akka ture Vision Entertainment waa hedduu arginee jirra jechuudha. Marga wallee artistii gameessa artist Shukrii Jamaal dhiyeenya kana wallise guyyoota kaleessa ergaddaa sooshaal miidiyaa irratti namoota adda addaatiin kallattiilee adda addaatiin darbaa ture jira. Yeroo kanatti dhuguma jaalalli barbaachisaadha. Jaalalli yoo jiraate waa hedduu jira. Jaalala biyyaatu jira. Jaalala jaalalleewwanii, jaalala sabaa akkasuma jaalala biyya ofiitu jira jechuudha. Artist Shukrii Jamaal mootu yeroo ammaa kanatti abbaa manaatiif haadha manaa dargaggeessa bultii ijaarachuuf deemu dargaggee bultii ijaarachuuf deemtu ergaa gurguddoo dabarsee jira. Kan qabu akka jabeeffatuuf kan hin qabne mootu amantummaadhaan waadaa walii galanii waadaa isaanii akka tikfataniif kan gataa jiru. Ergaa gurguddaa gama foddaa Vision Entertainmentiin kan nuuf dabarsee Shukrii Jamaal. Shukriin wallee ajaa'ibsiisaa wallisee waadaa sii galee jira waadaan diigu jedha. Waadaan jaalala qofa keessatti miti. Waadaan tarii
siyaasa keessatti dinagdee keessatti barnoota keessatti kallattii kamiinuu waadaan dhala namaa wajjin ni jira. Innis bifa jaalalaati yoo kan dubbatus taate waadaan jaalala keessatti murteessaadha. Namoonni hedduun jaalallee isaaniitiin erga waadaa walii galanii gannoota hedduu lakkoofsaniin boodatti waadaa walii galan san jijjiiruudhaan wal hamlee walii cabsuudhaan namoonni hedduun jiruun isaanii akkasitti diggaman jechaadha. Kan waliin jirus waadaa walii eeguu didduudhaan kallattii jijjiirachuudhaan yeroo hedduu bultiin yeroo diigamtu argaa jira. Artist Shukrii Jamaal mareegaa kana qorateetiin hubateetiin wallee ajaa'ibsiisaa yeroo ammaa kanatti sabni keenya maal barbaada? Maaltu jira? Sooshaal miidiyaan garam deemaa jira? Jireenya hawaasa keenyaa keessaa yoo dargaggoota jiddugaleessa godhachuudhaan garamitti deemaa jiran kan jedhu irratti waan kiyyeeffate qaba. Shukrii Jamaal hedduun galatoom jennaan mareegaa daawwattoota keenyaa sagantaa har'aa erga akkan isiniin jedheen duratti wallee ajaa'ibsiisaa Shukrii kana sakandii xiqqoof erga dhaggeeffanneen boodatti walitti deebina. Ani qopheessaa sagantichaa Maddoolaa Miidiyaa irraayi. Namoonni YouTube chaanaalii keenya subscribe hin gatin subscribe nu godha nu jabeessa. Gara Maddoolaa broadcast kara peejii keenyaatiin immoo like nu godha. Gara TikTokiitiinis viidiyoolee gadhiifnu like yoo nu gootan nu jajjabeessaa yoo isin hin jennu gammachuu guddaani mareegaa gara Shukriittiin isin deebisa. Milan deemee fagaachuu mala jibban beektu onneen jaalala namnis waan fedhee haa odeessu. Eeyyangaa Shukrii Jamaal ergan hangana dhaggeeffannee sagantaa har'aa kan qopheesse isin wajjin ture foddaa Maddoolaa Miidiyaatiin an obboleessa keessan Falmataa Roorooti. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jecha sagantaa keenyarraa asumarratti goolabee jira. Nagaatti nu oola.